Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota YouTube. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko arafaadhaan ol qabachiisee viidiyoo ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyichi maal yoo jettan kana kunoo manni barumsaa keenya waanuma itti hojjennuuf kenna jenna malee manni barumsaa kan dirjiitii alaati biyya Turkiiti. Kunoo laal akkanatti gumaacha hiyyeessa biyya kanaatiif hiyyeessa musliimaa warra ta'e hunda akkanatti gumaacha godhaniifi kunoo sangaa 1,000 qalame sangaa 1,000 muluu jechuun waan nama ajaa'ibu dhugaa rabbi. Kana guyyaa 3tti illee hojjetamee dhumu. Sarratanyaan as keessa jiru kun guyyaa 3tti hojjetee hin fixu. Sarratanyaan yoo dabalame malee maal godhanii foon kana kunoo kana cicciranii kun asirra laal ciramee dhumate kun amma urga ganamaatti ciraa jiranii anamma saaga eega bareetee lafta sa'aatii reef sadii kun asirraa ciramee dhumate aga gadi paak ta'a jechuudha. Waraqata dachaasaniiti hiyyeessaaf masgiida irra deemanii hiyyeessaaf masgiidatti makiinaadhaan geeffamaa eegas booda hiyyeessaaf qoodama. Hiyyeessi salphiidhaan eeggataa jira sa'aatii kana. Laalli akkanatti kunoo maashinaan cirama. Maashinaan eega akkana cirame bifa kanaan eega cirame waraqatatti dachaa waraqata akka dachaa isinitti agarsiisa. Akkanatti waraqata dachaafamee hiyyeessaaf qoodama jechuudha. Mana barumsaa akkana dhugaa rabbiyaan Itoophiyaa keessa mana barumsaa akkana Abiyyiin jaartii tan harkaa fudhate. Abiyyiin abbaa garaa mana barumsaa akkamii kan akkanatti hiyyeessaaf qoodu yeroo mara ayyaana arafaa hunda yeroo hunda at least yoo xiqqaate sangaa 1,000 gadi hin qalamu. Sangaa 1,000 gadi hin qalamu. Kunama magaalaa Naayiroobii qofa keessa sangaa 1,000 qalame. Mombaasaa illee akkas sangaan 500 akkam jedhanii leemaan magaalaa xixiqqoo biraallee irra deemu bakka manni barumsaa isaanii jiru hunda deemanii sangaa qalu. Hiyyeessa harki isaanii bakki hin dhaqqabne hin jiru. Naayiroobii Keeniyaa keessa bakki hin dhaqqabne hin jiru harka hiyyeessotaa jechuudha. Even magaalaa irraa hafee yoo jedhe gara baadiyyaa deemanii baadiyyaa distribuut hiyyeessaaf qoqqoodu. Namni tokko kiiloogiraama 4 haga 5 argata. Kiiloogiraama 5 yookaan 4 paak godhu akkanatti qoqqoodu jechuudha. Sarratanyaanis barsiisonni gibbii keessa hojjetan nam tokko nafu guyyaa irraa kan musliima ta'e hundi jechuudha. Asitti dhufee at least nama hojjechuu hin dandeenye illee yoo ta'e bira dhaabatee nama hojjetu akka hin dhaabanne godhaa keessa deddeemee akka hin dhaabanne namni hojiin akka smooth ta'u hojiin akka deemu godha. Kun hamma ka paak ta'e foon kun hundi isaa paak godhameera. Kun nama tokkoof waraqanni tokko nama tokkoof waraqanni tokko nama tokkoof akkasitti geeffama jechuudha. Time to help jedhanii organization garuu timirti mana barumsaatti walitti akka organizationitti waan ta'eef uummata Turkiitiin hojjetama. Uummata Turkiitti harkaa qaba. Umiriyaa Foundation jettanii yoo seentan waa baay'ee arguu dandeessu. Even hojiidhaaf carraa hojiitiif namni barbaadu dhufee hojjechuu ni danda'a. Kunoo foon akkana kiiloogiraama 5 meejaram godha. In meejarama jechuun kiyyaa hin mazzanama. Kiiloogiraama 5 ta'uu qaba. 5 gadi ta'uu hin qabu. Lafee foon wal keessa ciccirama waan ta'eef maashinaan ciccirama waan ta'eef wal keessa gala. Akkasitti gaa kunoo hiyyeessa biyya kanaa gargaaruudhaan uummanni kun tokkoffaadha wallaahi maashaallah. Akkanatti oolle nuti uummanni ayyaana irra dabarsaa oolaa, kolfaa oolaa, taphataa oolee ayyaana irratti dabarsaa, bashannanaa oolaa. Nuti garuu wallaahi carraa akkasiin arganne. Kana nu wayyaa hiyyeessa gargaaruudhaan birriidhaanis dadhabnu humna keenyaan hiyyeessa bira dhaabachuudha. Waan dandeenyu nama gargaaruudha jenneeti of kenninee as oollee kana hojjetaa oolle jechuudha. Maashaallah waan namatti tolu. Kunoo laal akkanatti hojjetama. Waraqata dachaasanii waraqata kanaan makiinaa keessa gala. Makiinaan fuudhee masgiidotaa fi iddoo garaagaraa namni itti walitti qabame keessa meezanillee ishii kana akkana meezananii kiiloogiraama yoo xiqqaate kiiloogiraama 4 bakka tokko kiiloogiraama 5 4 hanga 5 godhanii meezanuu jechuudha.
Kan amma akkasii waan gaarii irraa baratanii irraa abdatan jedhee yaada. Viidiyoo kana wanti inni isinii dalageef maal jeetan mana barumsaa kana fakkaatu mana barumsaa akkanatti hiyyeessa keenya Addis Ababaa keessatti Moojootti Adaamatti wallaahi waggaa darbe Adaamaaf Moojoo hojjetaa ture ani mataan kan koo Adaamatti hiyyeessaaf distribuutii gargaarsa godhaa ture. Makiinaan cinaan ibin Shaashamannee deemee ture foon namarraa hafee jechaadha. Mana barumsaa kana fakkaatu Abiyyiin harkaa fudhatee amma haga ammaa qabee irra taa'aa jira. Kana jechuun nama garaa ofiitiif hojjetu malee nama biyyaaf hojjetu miti namni kun. Haa ta'uuti mana barumsaa san jijjiiranii gara maqaa biraatti jijjiiranii organizeeshinii biraatiin deemanii hojjetaa jiru. Garuu mootummaan keenya waan jara kanarra hojjetellee juuntaadhaan dhahuuf jecha diroonii uummata Turkii qabdee mana barumsaa sanii yoo cufsiiftan jedhanii maal jedhanii akkasitti poolotikaadha wanti poolotikaa keessa seenanii harkaa qabamee taa'aa jira jechuudha gamma. Kunniin kun barsiisota hundi isaanii hojjechuudhaaf ijaarallee nam tokko hojjechuudhaaf itti seenaa jira. Tokko ammoo ajajaa ta'ee shuumamee as keessa deddeema. Ani immoo waraqata nama ciru waraqanni kan nama banuudha. Kun akkanatti hojjetanii maashaallah rabbiirraa haa jaalatu. Akkana jirra maal jettu waan nama ajaa'ibu miti. Dhugaa rabbii ajaa'ibu. Rabbiirraa haa jaalatu hundi keessanuu nagaatti aga viidiyoo biraatiin wal arginutti.